hangafa Oromtichaa Booranni beelaa jira. Hongeen kaan dura horii isaanii fi loon isaanii jalaa fixe amma jabaatee uummata fixaa jira. Kanaaf hundi keenya walitti gurmoomnee waan dandeenyu akka isaan bira dhaabannu ergaa koo dabarsuu barbaada. Boorani beelaa jiru. Hongeen kanaan dur loon Boorana fixe amma gar lubbu namaa darbee jira jechuudha. Wanni kan namichi fokko bin qabaa jedhee yaada. Garuu maan tolchinaa waan jedhu irratti odaasuufne gaariidha. Fakkeenyaaf gargaarsi kamiyyuu sassaabuun amma ulfaataa akka ta'e naa galaadha. Garuu nam soddomaan nam digdamaan ijaaramtanii akka hiriyootaatti akka ol beekitti jechuudha. Waan akkas walitti qabatanii nam tokko bakki buufattanii nama amantan tokko jechuun akka sanii geessitochuun dandeettanii. Yooyyaa akkam jirtu naga jirtu hordoftoota keenya nageenya keenya bakka jirtan isin akka qabu jenneera. Video kan immoo nama amma laaltan kana sababa malee isin hin agarsiisne nama agartanis Faantuu Damisoo yookaan immoo haadha manaa gooticha keenya kabajamaa artist Haacaaluu Hundeessaa jechuudha yookaan immoo maqaa Haaceen waamuun kiyyaa jechuudha. Sababa malee qabannee isiniif hin dhufne akkuma beekamu Oromoo koo maayii kanaaf yookaan yeroo dheeraadhaaf dhifama. Yeroo dheeraadhaaf uummanni Booranaa yookaan immoo sabni keenya Booranaa hedduu beela fi rakkoodhaan hedduu akka irramaa jiru yeroo garagaraatti dubbataa turre ammallee ka saba guddaa kana yookaan immoo saba Booranaa dhabuuf deemna beela fi rakkoo guddaa keessa akka jiranii fi uummanni keenya uummanni Oromoo addunyaa mareertan akka birmatanii fi akka gargaarsan bira dhaabattan gamanumaan ergaa keenya isiniif dabarsina jechuudha. Gara biraatiin dubartiin jabduun yookaan immoo Faantuu Damisoo haadha manaa Hacee jechuudha. Aantummaa ishiin uummata kanaaf qabdu yookaan immoo yeroo rakkoo kana keessatti uummata koo bira dirqama dhaabachuu qaba jechuudhaan maqaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin gargaarsa hedduu Oromiyaa keessa yookaan immoo Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti gargaarsa hedduu bishaan baasuu uummata beelan dhumaniif bira dhaabachuu fi wantoota gargaarsa garaagaraa yeroo isiin gootu ni agarra. Har'as akkasuma uummata Booranaa yookaan immoo uummata beela fi rakkoodhaan daramaa jiruuf bishaan baasuu fi kun akkuma isin argartan kana gargaarsa midhaanillee gootee jirti jechuudha. Itti dabaluunis dhaamsi isiin uummata Oromootiif illee dabarsite. Beelli beellama hin qabu. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa hawaasa keenya kan godina Booranaa hongeen akkaan miidhameef gargaarsa midhaan nyaataa taasiseera. Deeggarsi kunis kaayyoo faawundeeshinichi ittiin hundaa'e keessaa yogguu ta'u dhaabbatichi hojiiwwan garaagaraa hojjetu keessaa tokko deeggarsa yeroo hatantamaa hawaasaaf qaqqabsiisudha. Innis jaalattoonni Hacee hojii jaarmiyaa kun hojjetu bira akka dhaabbatan waamicha goona. Kana malees uummanni keenya biyya keessa fi alaa jirtan hawaasa keenya bona hamaa kanaan miidhameef karaa dandeessan hundaan akka gargaartan dhaamsa dabarsine jechuudhaan Faantuu Damisoo yookaan immoo haadha warraa nama kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa dhaamsii dabarsite jechuudha. Itti dabaluunis uummata ishii yookaan immoo abbootii amantaa fi uummata bal'aa jaarsolii biyya irraa eebba fudhachuudhaan gara biyya ishiitti deebite jechuudha. Galatoomii Oromoof siyaa jiraachisu Oromoof jiraadhu nuuf jiraadhu jennaani. Kara biraatiin dhaamsi uummata kiyyaa fi uummata bal'aa uummata Oromootiif qabu immoo uummanni akkuma ammallee iddoo kana durallee isinitti hime uummanni Booranaa uummanni bal'aan baay'ee beela fi bonaan miidhamaa waan jiruuf uummanni biyya alaas biyya keessaas akka tumsa gootaniif jedha. Yoo maqarshii fi wantoota tokkoon gargaarullee dadhabdan sagalee akka taatanii fi uummata Booranaa cinaa akka dhaabbattan isiniin jedha. jalqabe ani zanni soraa jedhanii ganti tumaa irraa yoo haasa'e waa'ee rakkoo keenna buqqaatota taane asirra buqqaatota taane hazirru waan laftan jirruu fi harki nama hin dhaqqabu horii dhabne waan horan dhabne lubbuu teenya nasiin Oma wanni namni yoo rabbi nu dhaqqabu malee wanni namni nu dhaqqabu jirtu haalitti kee jirrutti haala maata Uti arrashani isaabaan bishaan dhugini midhaan yoo wanda abbaan rabbi nuunaas sile nu kennetti kookin qoodan malee wanni harki nama dhaqqabu jiru nama siisu haala maata rakkisaa mahee jirra sadarkaa horii nurra badee lubbuun nama ammaan tana baychaati
نمي يوبر يفتح كيسات وين أن الله كركوتي نمو كيساتو تشيس صدر كده أبو تجاني ده أبو بيساني ما دوري بين كمنو بيسان نوبة زران جراني بيسان بوتين نوفيدا بوتين سوشاني جاولد بيسان سونما وانين ورجع شو جرتين جرتو يجي خلي بقول لك دان كنا أمتي أسيتي ilmeen njala kracha jirti namore boru garam daga gangabeti nakwa ni bihana ka gangabati sabtuwa te ga chuchuruje yo rabbi nu daga mala wannan kina ma nu hennet nu daga bin jirtu wede tini rasa rakor mata he jirai nabi digin rakor jana ya jirman